Dhaggeeffadhaa Toshaati. Nagalchita malee hojii mana Arabaa dhiisee biyya abbaa kootti deebi'ee bilookii baadhee yookiin immoo cirracha guuree dhagaa guuree mana namaa maragee jiraachuu naa wayya malee ani nyaata hojjedhee deebi'ee immoo qodaa hin dhiqu. Nyaata hojjedhee ga'e qodaa hin dhiqu. Ani immoo wayyaa tokkosee ufeetinii qodaa hin dhiqu. Atis waan fiddu fidi. Atis waan fiddu fidi. Lola cimaa jechuudha. Lola cimaa ijoollee Oromoo lamaan dhiiga tokko saba tokko ta'an irratti viidiyoo kaleessallee ilaasni hojjedheera jechuudha. Inni har'aa immoo tabaasa jennaan tabaasa keessuma ba'anii akkanatti as kana wal qabatanii asi caalamoo na caala mana namaa keessatti gola ormaa keessatti sheemiidha qaaniidha jiru dhugaa waaqaati. Biraankii jechaan jira miti. Qalbii isinitti odeessaa jira miti. Laayikii barbaacha yookiin immoo sabskiraayib barbaachanii isinitti odeessaa miti jira miti. Dhugaa ilma waaqayyo dhugaa bashee dhugaa jirtu isinitti odeessaa jira. Raajiidha kun. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Egaa jechuudha. Akkuma beekamu obbolaa lamaan walitti bu'an mana namaa keessatti nuti obbolaadha. Biyya ormaa keessatti nuti obbolaadha. Kormii biyya ormaatti hin baroodu. Kanaafiyyuu nuti waliif qaama tokko jechuudha. Namni afaan tokko dubbatu, namni maaddii tokko irraa nyaatu qaama tokko jira. Afaan biraayyuu dubbadhu. Afaan keenyu garagaraa ta'u, lammiin keenyu garagaraa haa ta'u. Halagaaniyyuu lammiin biyya tokkoo fi biyya tokkooyyuu ruuzii afaan wal kaa'a. Keenya biddeena wal gurshama miti ruuzii wal gurshu. Nuti garuu maaddii abbaa tokko irratti wal nyaanna. Argitanii waan namni tokko nuu laate hannu nyaachisu tokko, hannu xuwisu tokko, hannu obaasu tokko. Yoo beelofne waan barbaanne waan lubbuun keenya feete fuunee nyaanna. Yoo eebonne waan lubbuun keenya feete asiira yoo jenne, aannan yoo jenne, haliib shayii yoo jenne, shayii yoo jenne, gawaa yoo jenne, taamara yoo jenne, foon yoo jenne, lukkuu yoo jenne waan lubbuun keenya kun feete nyaannee jiraanna. Biyya ormaatti. Garuu biyya keenyatti kana beektu obboleewwan keenya, harmeen keenya har'a bilookii dugdatti baatanii ganama mar'immaan isaanii duwwaatiin afaan isaanii gogaatiin ganama saayitii 12 ba'anii hanga saayitii 12tti. Namni bilookii baatee darajaarra ol bahee fooqii ijaarsa manaa ijaaruun jiru dubartiin. Dubartiin bordeessu. Dubartiin gadameessa qabdu. Agabaattee jiraattu moo jiraattu mana namaa maraddee jiraattu moo jiraattu jiru. Nuti immoo maaliif biyya ormaatti dhufnee quufa dadhabnee wal nyaanna. Midhaanoo nu bira jiraa silaa hin nyaatiin haa'uun hin jenne harka keenyatu hojjetaa. Baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko aareetii dhufe jechuudha. Dhugaa waaqaatii keessaanis gorsee itti haasahee isiniin baasu obboleewwan kiyya jedhee itti haasahee hin dadhabe jechuudha. Akkuma isiniin jedhee kaleessa viidiyoon ani irraa isin hojjedhetu jira jechuudha. Viidiyoo sanatti obbolaan saba Oromoo kan ta'an afaan tokko kan dubbatan mana tokko hojjetu isiniin jedhee. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana tokko naannaa Dammam jedhamutti hojjetaa jiru. Mana tokko. Lamaan isaaniiyyuu fireeshii ji'a 6 fixanii jiru. Madaamiin ishee tokkootiin ati nyaata hojjedhu lafarraa kutaalee jiran shintibeetis haa ta'u kutaalee jiranii lafarraa qulqulleessita fooqiitti ol hin baatu. Asii nyaata hojjetta qodaammoo wal gargaaraa dhiqaa jetteetti. Ishii tokkootiin immoo nyaata fuutee ati ol baaftaa. Kutaa 4tu jira fooqii. Shintibeetii 2tu jira. Ijoolleef bakka shintibeetii san lamaan dhiqxa. Kutaa arfan sana ni qulqulleessita. Intalli madaamii immoo manatti uftee mana madaamiitti deessee jirti. Isheetiin immoo hin kunuunsita ijoollee warra kaan immoo ishiirraa qabdaa jettee akkasitti madaamiin
hojii addaan isaanii qooddeeti haala kanaan hojjechaa jiru jechuudha. Otuma kanaan hojjechaa jiraniiti isheen nyaata hojjettu lafarra nyaata hojjettee nyaataa fi qulqulleessuu qofa hojjettee qodaan dhiqu. Maaliif hin dhiqxu? Isheen gubbaarraa uffite haa dhiqxu. Isheen gubbaarraa immoo wayyaas miiccee tokkos ta'e kutaa sanas qulqulleessite yoo fixxe asiin urii asiin nabaasi malee anis dhufee qodaas hin gargaaru. Anatti zaragraqxee wasaka gootee as naqxe ani immoo ufee sii dhiqaayi. Aqeellee gubbaa rafee yookiin na dhukkuballee jedheellee ciisaa malee qodaa kana ufee mil'aagaa tokko siif hin dhiqu. Isheen sun immoo hanati irratti nyaattee fidde sana ani immoo takka hojjedhee si nyaachisa takka immoo si hin dhiqu. Kana lamaani jechuudha. Wal dadhabanii kana walii galanii qodaa dhiquu dadhabanii jechuudha. Wal nyaatu. Nuti fooqii tokkorraa kaasnee hanga 3tti nyaata hojjechuun wayyaa tokko suun ijoollee kunuunsuun hojii tootaal hojii tokko jechuun namni tokkitti bukkee kun dhaabatu. Zibbaalaa foon sooftii furriitti baafatan zibbaala keessa buusan. Akka zeenan gorsa jechuudha. Ani haala kanaan hojjechaa jira. Ansin garramu immoo madaamiin isaanii interneetii laattee fi akka dhufanii yoo baankii nu geessi jedhan ala tuula baankii geessiti. Yoo kana barbaanne jedhan ala tuula uftee maal barbaadan jettee na gaafatti. Dhugaa waaqa jiraataati. Waan barbaadan immoo dhaqima madaamiitti naa himi yoo jedhan itti nan himaafi. Waan isaan jedhan tole jetti. Madaamiin isaanii abbaan kiyyaa Yemeniidha. Yemeniidha abbaan kiyyaa Habashaa fuudheeraa jette. Kanaafiyyuu Habashaa nan jaaladhanaan jette. Dhugaa waaqaati. Ani mataa koorraa kaasee waggaa 3 jechuudha. Dhugaa waaqaati. Moobaayilii bilbilan qabu, televezyiiniin ilaalu, bahan jiraa, kaaban jiraa, dhiyan jiraa koo hin beeku. Isa har'a bu'aa obsinaa fide. Bu'aa obsinaa fideetiin har'a ani bilbila qabachuurrayyuu darbee miidiyaa ejjedhu haa turuuti jechuudha. Sagalee haadha koof abbaa koo waggaa 3 deebi'ee dhagaa. Sinii gale yoon bilbilee warrumaa obboloota kootti kaardii koo bitadhe isaanitti kennadhe isayyuu akka ammaa diskaawuntii godheetu dawwalachuu hin danda'u. Yoon 100 guutta'e daqiiqaa meeqa akkan odeessu hin beeku. Kanas dhaabi jennaan dhaabe hansaaniiti. Garuu tolan jaallannu nuti. Otoo interneetiin nuu laatamee haala kanaan kunuunfamaniiti qodaa dhiquu irratti wal dadhabanii lakkisaa. Maal jetti madaamii isaanii wallaahi ani hin beeku. Waan isaan jechaa jiran naaf galee hin jiru. Wal arrabsu ta'ee maal akka jechaa jiran hin jiru. Gaafa warreeban garuu ani lamaan isaaniiyyuu maktabatti deebiseetanii kan biraan fidadhaa jedhiitii itti minaan jette. Haqeetaniini sin mana ormaa jirtu hojjetadhaa qassi je'aati. Otoo mana nama tokko galtanii interneetii sin oowwachuu danda'u. Bilbilumayyuu sin oowwachuu danda'u. Aniyyuu mataa kootiin bilbila yoo naxxufan amma zibbaalaa keessan buusa, duulaaba keessan buusa, iddoon kaa'ullee hin beeku. Kun soba miti. Dhugaa jirtu sinitti odeessaa jira. Dhugaa waaqa jiraata. Iddoon buusuyyuu hin beeku. Bishaan tuna keessa yaa'a yeroo isaan naxxufan yooni akka carraa bilbila harka koorratti argan. Waggaa hamma kana jedheenu jechuudha. Eengadda dhufanii ishee bira taa'anii odeessu. Akka zi'i jiru, akka barbaadan ta'u, akka ijoollee isheetti ilaalti malee madaameen sun akka sarraatanyaatti ilaalti. Gaafa manaa baane mataa keenya gadi qabannee han ufneef beeknee hojjetannee amala keenya sirreessannee otoo rakkoon jiraateeyyuu kun rakkoo miti. Otoo rakkoon jiraateeyyuu obsanii bara dabarfatu. Han asitti han abbaa tokko nyaachaa, han abbaa tokko dhugaa, han abbaa tokko uffachaa irratti wal lolaa tola jibbineetiin irratti wal lollu sa'a abbaan gaafa cabsee ollaan gatii cabsaa jedhan. Ofii quba of keessisanii aramni gaafa dhumdhumatti keessa immoo imimmaan isaanii kana buusanii ba'u. An akka obbolummaatti isaan gorsee hin darba waan hundumtuu mataa keessan gadi qabadhaa hojjetadhaa. Otoo bilbila sin uwwatte nama baay'eedhaan bilbila uwwatamee taa'aa jiru. Obsee
isin akka barbaadan haasoftuu jedhee gorse jennaani yoo nagalchite nan gala malee yoon galee agaabaadhee jiraadha malee yoon galee biyya abbaa kootti bashannanee jiraadha maal bashannanta otoo bashannanna ta'e maaf barumsa keenya dhiisnee dhufna otoo bashannanna ta'e maaf gaa'ela keenya dhiisnee dhufna akka namaa gaa'ela dhaabbannee ilmoo horachuu ilmoo keenya yerootiin guddifannee barsiifachuu barumsa keenya isa boru ittiin sammuu keenya qarree ittiin nama taanee warra nu gadi barsiisuu dandeenyu maaf qaxxe goonee gidduutti dhiisnee dhufne of jijjiiruuf miti isa kana maaliif irraanfanne boru gaafa bayi madaamiin jette immoo tokkoo isaanii gadi baaste yookiin lamaan ishee gad ariite immoo wayinee otooni qarsi je'ee zim je'ee maqoditti masana dhiqee jiraan hin duuta yoo duuneyyuu mirma nyaata bar foon qusachuuf jettanii hin dhibaa'ina mana namaa jirtu biyya ormaa jirtu eessattuu haa ta'u biyya keessanittuu haa ta'u foon du'ee mirmi nurraa nyaatu hin dhibaa'ina hamma dandeessan hojjedha gaarummaa hojjedha biyya ormaatti mataa keessan gadi qabadha waan siniin jedhan tole jedha taa'ii yoo jedhan taa'a dhaabadhoo jedhan dhaabadha deema jalla darajarra ol fiiga akkasitti nyaata baadhee asii olii fiige gubbaatti nyaachisa akka ma'awwaqa yeroo jennu nama lawaasaa jechuudha lawaasaa miti garuu koorsiisuu maaf nyaachisa akka maaliif kaayyoo koof jee kanaafuu dhugaa waaqaa siniin jedha obboleewwan kiyya fakkeenya akka obboleewwan kana taatan of hin dagatiina iddoo jirtan ilaalaa kaayyoo keessan isa manaa baatanii sana ilaalaati mataa keessan gadi qabadhaa tole je'aa jiraadha wanti tigilii nama qabu tokko immoo jechuudha gaafa aqxanii keessa bartan ofumaa sinis irra ta'a deema wanti hojii xiqqishuu tokko yoo baay'ate saayidii walakkaa qodaa dhiquun sinin fudhanneef jecha hojii keessa dhiistanii karoora keessa dhiistanii aqxanii biiroo taa'u biiroo gaafa teesse hukumnuu si qabata qoonqoon si qabaa hin beeloftaa hin eebottaa hin daddarbamtaa gaafa kanammoo ni gaabbita gaafa kanammoo siin baaftee nama karoora qabu nama kaayyoo qabu nama hojjetatu fidattee hojjechiifachuu dandeessi birriin harka isaanii jira seekendii keessatti fidachuu danda'u onlaayinii xalabatu kanaafiyyuu kaayyoo baataniif beekaa hojii keessan hojjedha isintu ulfina keessan of abbaat ulfinaa fi barcuma abbaat of jala buta kanaafuu yoo nan kabajama hejjedheen biyya kootti galee nama ta'a jettee karoortee taate gadi qabadhu mataa kee hojjetadhu waan sin jedhan ajajamii hojjetadhu mana tokko keessatti sarraatanyaan lama fidanii wal gargaaraa jedhan isin immoo wal gargaaruu dhiistu tokko baasanii yallaati qophaa kee jedhu jedhanii hojjetamuun hojjettu hin hojjettasa kanaafuu maaliin gargaarsa argattee majii oksitii jedhan kanaafuu buleewwan kiyya hin gowwomiina mataa keessan gadi qabaa hojjedha hamma keenyan argatan warri biyya jira nuti yoo nutti dhaamote diffaayaa qabsiisanne ofitti ho'isna yoo nutti ho'e immoo mukeefa qabsiisne ofitti qorrisiisna garuu warri biyya keessa jiran qorran jedhan rooban jedhan aduun jedhan irratti akkana godhanii birrii 50 fa'aa oolu agaa baatanii nutoo biyya ormaa alamiidha juu qananiidha dhugaa waaqaa waaqayyo si milkeessinaan qananiidha isa biyya keenyaa caalaa isa biyya keenyatti dadhabnu sana caalaa biyya ormaa kanaafuu ani maal keessaan dhufee eessa keessaan dhufee je'aati of madaalaa fuutanii fooqirra hin dhaabiina of akka baduun gaarii miti jechuudha gad of qabanii kaayyoo kee gaafa gadi galma gahattee galte biyya abbaa keetti mataa kee ol qabadhu dubbadhu biyya ormaatti gad of qabee hojjedhu waan si ajajan isiniin jechuun barbaada yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessa obboleeyyan keenya kanammoo waaqayyo sinaa qajeelchuu yaada keessan isinitti haa deebisu jedha dhugaa waaqa kana isiniin jechuun barbaada viidiyoo kana dirqama hojjedha jedheetaniin jechuudha saayitii hirribaa kanarraa ka'ee jedhe na aaree gorsee dadhabnaan kanaafiyyuu isin jaaladhaa obboleewwan kiyyaa qaqqaalii gaggaarii turtii gaarii